Akkam jirtu jaalattoonni fi miseensonni waldaa Hakimoota Oromiyaa guyyaa har'aa kan argamnu bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti. Egaa guyyaa har'aa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa deeggarsa nuu godheeni gamaggamni raawwii hojii ji'a 9 kan hospitaalota hundaa asitti kan geggeeffamu waan ta'eef meedikaal daayirektaroonni fi hojii geggeessaan hospitaala maraa asitti kan argaman waan ta'eef waldaan Hakimoota Oromiyaa asitti argame dhaamsa isaa akka dabarfatuuf carraa nuu kennameef asitti argamneerra. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa deeggarsa nuu godhe kanaaf baay'ee galatoomfanna. Kunis maali? Akkuma yeroo darbe jedhaa turretti waldaan keenya dhaabbachuu kan qabu miseensota isaaniiti. Ciminni waldaa keenyaa kan ibsamu hirmaannaa miseensota keenyaatiif. Horannaa miseensa keenyaa fi hirmaannaa miseensa keenyaa karaa qindaa'ee fi bu'uura qabuun raawwachuuf hojiilee adda addaa hojjechaa jirra. Kana keessaa buusii miseensummaa ji'a ji'aan raawwatamu karaa rakkisaan ta'een mindaa irraa murame ji'a ji'aan waldaa Hakimoota Oromiyaatiif galii akka ta'uuf kunis bu'uura seeraa akka qabaatuuf hojii hojjechaa turreerra. Isa kana milkeessuuf waajjiraalee adda addaa deemnee hojii gurguddaa hojjanneerra. Kana keessatti biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa fi waajjirri maallaqaa Oromiyaa deeggarsi nuu godhan baay'ee guddaadha. Kanuma bu'uura godhachuudhaan waajjirri maallaqaa Oromiyaa waajjira maallaqaa godinaalee fi bulchiinsa magaalotaatiif yoo waldaan Hakimoota Oromiyaa walii galtee hakimoota isaa dhiyeeffate qarshiin 100 mindaa isaaniirraa ji'a ji'aan murame lakkoofsa herreegaa waldaa Hakimoota Oromiyaatitti akka galii ta'u kan jedhu xalayaa deeggarsaa nuu xumuree jira. Kanaafis gammachuu guddaan nutti dhagahama. Isinis baga gammaddan jenna. Isuma kana hospitaalota hunda qaqqabsiisuuf akka dhuunfaatti kan hin dandeenye waan ta'eef karaa meedikaal daayirektorootaa fi karaa hojii geggeessaa kanaan akka isin dhaqqabu gochuuf asitti argamnee itti ilaannee jirra. Isaanis gammachuudhaan nurraa fudhatanii jiru. Hakimoonni keenya hospitaalota hunda keessa jirtanis dhimma kana gammachuudhaan irraa fudhattanii waliigaltee kana yeroo gabaabaatti nuu mallatteessitanii hojiitti seennee hawaasa keenyaafis miseensota keenyaafis waan hiikoo fi bu'aa qabu akka hojjannu akka nu gargaartan abdii isinirraa qabna. Nu akka namoota ekskitiif tiimii kanaatitti hojimaata diriirsuu, haala mijataa uumuu, karoora baasuu, kollaaboreeshinii adda addaa uumuu, madda galii adda addaa funaanuu fi hojiitti hiikuudha ga'een keenya. Isa kana irratti immoo tokkoffaan kan abdannu kan irratti hirkachuu barbaannu isin irratti. Waldaan tokko hojii guyya guyyaadhaaf geggeessuuf qaama sadaffaa irratti hirkatee kan jiraatu yoo ta'e keessattuu mootummaa irratti hirkatee kan jiraatu yoo ta'e mirga miseensota isaatiif falmuuf ni rakkata. Nutis hojiin gurguddoon tajaajila hawaasaa qaama mootummaa kam waliin iyyuu fayyaa irratti hojjechuuf qophii yoo ta'an illee hojii guyya guyyaa hojjannuuf garuu miseensota keenya irratti qofa hirkannee amanamummaan keenyas ogummaa keenyaaf miseensota keenyaaf hawaasa keenyaaf ta'ee akka itti fufu barbaanna. Waldaan Hakimoota Oromiyaa siyaasa kamirraayyuu bilisa. Hojii fayyaa irratti dirqama waliinii qabnu irratti uummata keenya miseensa keenya waan fayyadu irratti garuu qaama kam waliinuu hojjechuuf qophiidha. Karoora babal'aa qabna. Waan bu'aa qabeessa ta'e hojjechuu hin dandeenya. Dandeettii qabna, yaada qabna, kaka'umsa qabna. Garuu kana gochuuf deeggarsi keessan baay'ee nu barbaachisa. Buusiin miseensummaa kuni akka qarshiititti garaagarummaa guddaa fiduu dhabuu hin danda'a. Hojii xixiqqoo kiraa waajjiraatiif waan tokko tokkoof ooluu hin danda'a. Irra caalaa garuu miseensa gurmaa'e, miseensa galmaa'e, miseensa bifa dhaabbataadhaan buusii hagana buusu hin qabna jechuun waldaa Hakimoota Oromiyaatiif humna. Qaama sadaffaa waldaa Hakimoota Oromiyaa waliin hojjechuuf deemuuf immoo ragaa guddaadha. Kaka'umsa guddaa nu uumu. Isa kana hubattanii akka waan salphaatti otoo hin laalin boruu waldaa kanaa bareechisuu kan danda'u. Cimsee waan waldaan seenaa biyya kana keessatti hojjetee hin beekne hawaasa keenyaaf miseensota keenyaaf hojjechuu akka dandeenyu
nuu amantanii yeroo gabaabaa keessatti mallatteessitanii akka hojiitti seennu abdii guddaa qabna. Bu'aa bahii guddaa keessa darbaa jirra. Kan Oromiyaa Finfinneerra, kan ogeessota keenya yuunivarsiitii adda addaa keessa jirtan, kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi hospitaalota federaalaa keessa jirtan, hakimoota keenya barnootarra jirtanii mindaan keessan ministeera fayyaa irraa argattan isaan biratti xalayaa galchinee deddeebii guddaa yoo nu mudate illee hordofaa jirra, gaafachaa jirra, haala mijeessuuf carraaqqii godhaa jirra. Hanga xumuraatitti ittiin deemne karaa nu deemsisuu danda'e hundaan yeroo gabaabaatti fixne isin birallee dhufne galmee kana kan geggeessinu ta'uu keenya akka nu hubattanii nu eeggattan barbaanne. Haa ta'u malee hanguma sanittiyyuu namoonni bakka adda addaa jiraatanii buusii kana buusuu barbaaddan hanga xalayaan isin qaqqabutti hanga mallattoon isin qaqqabuttu kan barbaaddan yuunivarsiitii fi bakka adda addaa kan jirtan ji'a ji'aan yeroon salphaadha. Moobaayil baankingii keessanitti fayyadamtanii waldaa hakimoota Oromiyaatiif qarshii 100 kana yoo buustan hojii guddaa hojjechuu hin dandeenya. Namni waliin hojjechuuf barbaadu baay'eedha. Fedhiin jiru baay'eedha. Amantaan jirus bal'aadha. Haa ta'u malee yoo nu hin ijaaramin ta'e, yoo walitti hidhatan qabnu ta'e, waliin hin mari'annu ta'e, waliin beeknu ta'e, hojiin qooddannu ta'e bakka barbaannu ga'uuf waan nu rakkisuu fi xaarii kana bu'aa bahii adda addaa kana hunda keessa kan dabarreef isin abdanneet isin hubattu jenneet waldaan kun keessan waan ta'eef waldaa uummata Oromoo waan ta'eef waggaa 5 10 50 waldaalee bebbeekamoo biyya lafaarra jiran keessaa tokko ta'a jennee mul'ata dheeraadhaan kan jalqabne waan ta'eef keessatti hirmaattanii mallattoo gootanii deemtanii kutaa daayirektara deemtanii CO deemtanii otoo kadhaan tokko isin hin barbaachisin otoo dhiibbaan tokko isin hin barbaachisin kaka'umsa keessaniin deemtanii akka waan kana karaa salphaadhaan nu raawwattan abdii guddaa isinirraa qabna. Nullee haala irra jirru hospitaalaan miseensa meeqa akka horanne yeroo yeroodhaan isin beeksisaan deemna. Horannaa miseensaa kana guyyaa muraasatti xumurree gara raawwitti gara hojii guguddaa hojjechuutti gara tajaajila hawaasaatti gara waan ogeessa keenya fayyaduuf afootti ceesisu hojjechuutti akka ceenuuf akka nu gargaartaniif abdiin qabaa. Waan yeroo keessan fudhattanii na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa galatooma.